jechuu barbaannu Kadiiriin akkanaan gara biyyaan galchina. Akkuma nama kaawwan itti gargaaranitti goofandimiin illee gargaaraa irra guddina leenca maal kanan guurina karaa keessaatiin haa gargaaramu biyyatti haa galu. Amma namni kun ila sirbitoonni Oromoo waan namni isaa hubanne jiru. Sirbituu Oromoo biyyatti yoo maallaqa guddaallee arganne hamilee qabdi namni bira dhaabata maal waa akkanaati jira sigalee nama ummataaf jiraatu ummanni kunniin ummataaf warra jiraatu. Kanaafi biyya alaa yoo jiraatanii hin quufana nama Maammed Sheekaa akka example fudhachuun Maammed Sheekaa gaafa biyya galu bira turan Minnesota waliin foon nyaanne waan naan jedhe jira biyya kanatti namni keenya haga fedhe gaarii barbaadde oofte waan babbareeda qabattee yoo deemte irraa hin gammaddu biyyuma keenya galleeti jima majaalannu san qamaatuma teennee tuu rabbiin galateeffannedha. Hin gale Maammed Sheekaa ka deebi'e kaanaan hin beeku. Kadiiriin biyya haa galu galchaan. Biyya haa galu. Jabaan biyya ofiitiin tola malee biyya hambaatiin hin tolu. Gurbaan jabaa nama deebuu danda'u akkasii haa qarqaaramu biyya haa deebu maafi sirbitoota Oromoo mara argineera. Ta biyya alaa jettu sirba dhiiftee tuun taaksii oofti tuun karaara deemte tuun garuma ishii waamanii argamti. Kabajaa biyya qabdu hin qabaattu. Namni biyya jabaa ture biyya alaatti jabaatee hin danda'u. I don't know why waan rabbi godhee taa. Tama kalsiraa dalai dabar biyya alaa yoo baate biyya. Mata asitti amma sirba ofiitiin kilaba dalaguu danda'a maal hamilee ofii eegee deemuu danda'a. Achi garuu hin jiru sun. San achi namni martinuu kuulii Ameerikaa illee yoo taate bakka feete yoo taate martinuu dalagatee bula. So jara kana waa isaan miidhamaaraniif keessa isaanii hubataaf hin jiru. Sirbituu daagimmoo konnin jedhamu beektaa aslii ijoollee wallaggaati. Minisootaa ture. Minisootaa irraa gaafa galu gattaa'ee du'aa godhata waan jedhe wayii qaba. Ameerikaan biyya beerrii itti boontu biyya dhiirrii itti boottu jedheeti. Biyya kan taa'u jedhee gale. Kadee beekaan rabbii isaa beekaan keessa isaan beeku. Sirbitoonni Oromoo biyya alaa jiraattee hin dandeettu. Sirbitoonni Oromoo kan jiraachuu qabdu biyya ofii keessa saba ofii keessa doolaara 100 kaachee argattu dhiifte kaasitti birrii 200 argatte isaanii wayyi maaf. Warra biyya jaalatu kunniin sirbi isaaniillee sirba biyyaati ummataaf warra tumamaa bahee ummataaf warra salphataa ummataaf warra mataa qaqqabataa waan ta'eef Oromoon waliigalaatii waa wayiillee nama tokkorraan kaayinaa abbaa qabeenyaa tokko maqaa hamtanii yaadataa nama tokko waan danda'u godha malee makiinaa gurgurasaniin fuudhee isaan kennuuf. Kana beekuu qabdan. Gargaarsa gubbaa kana haa godhamuu fi sumuni irraa qabee haga danda'ame haa godhamuu fi gaafa biyya galullee doolaara kan qabatee haa galuu gurbaan kuni wooma takka rakkoo biraan qabu Kadir. Mataa fayyaa dhabeetii miti Kadir. Kadir rakkinni isaa Oromoo walii galuu dadhabdee wal nyaataattu kanatu nama akkanaa kanneen maraachina. Namni martinuu akka kennaa miti. Shigalee namni martinuu akka kennaa martinuu kennaa adda addaa qaba. Gurbaa kana argineera. Waan dubbatuman argineera gaafa Jawaar Iroopiin dhaqee dhiyoo kanallee waan inni dubbate argineera. Nama Oromoo quuqamu Oromoonoo 100% bira dhaabadhaa maallaqa harka kaa'aa kafanaatti jijjiiraa biyyatti illee gaafa galu abbootiin qabeenyaa Oromoo kan jedhamu kunniin ammoo bira dhaabadhaa gaarii waliin baasaatii bitaaf akka Junuddiin Saaddootti bitan. Junuddiin Saaddoo gaafa biyya galee makiinaa bitaniif abbootiin qabeenyaa Oromoo nama hedduullee miti nama 3-4. Tashootuu Faatii Minisootaa irraa abbaa kiyyaa jallee Korroosooti Adaamaa inni tokko jaarsii amrii ta'e sun abbaan kolleejii sun. Kanneen baga uumamaa waraati nama tokko gargaaruuf namni tokkollee gaa 2-3 ta'anii biyyatti haa godhanii diyaaspooraan filaamee booraan maaliin kunniin ijoolleen biyya Arabaa jirtu maalii kun ammoo waan daddeettanii keessaa waliin guuraa kabiraallee warri suusii giiftii qabdan ammoo geemii zagaa jillatti uffatee bareedaa dhufu geestii irratti leencatti guuraa haa oolan namni kun hin fayya leencumatti isiisaa fidaati hin fayya wamaa rakkoo beekuu qabu hamilee Oromoo anaayyoo Oromoon na ajjeeftee itti bara dhiisee rakka turii geestii banadhee nama rabsuun beektaa asli itti dhiisee bara anamma abbaan kiyyoo dureessa ta'uu baate du'e nu dhaabicha maraadha kana kanaaf bira dhaabadhaa this is what I'm gonna tell you thank you very much obbo Asli Dr. Asli I'm sorry maqaa keetii na harkaa badee oogani things one psychologically namni miidhame waan miidhameen fayyoo argate hin fayya kana qajeelchaa jiru. Adaraje adde enu charan enu mama sorry ebisa. Iga jirtu akkami? Afaan bakka malee fiiga ayye nagaa. Rakkoon qabu. Yaa'u ka asoo inni dhume ka ani akkuma nama tokkotti yaa'u
wanti kun dhimma sabaati. Bira dhaabbanna keessa jira jecha maaf of mul'isumaaf dhufe malee wanni hunduu dhumeera. Dhuguma mucaan kun nama jabaa Oromooti. Dhimmi kun dhimma sabaati. Akka hoy nu jalaan taane qofa namoonni waa wayii godhan. Akka koree maal jettanii suni namni waan yaa daddafuu qaba nama waan daddafuu. Artistiin Oromoo qabeenyi isaa uummata Oromooti. Artistii Oromoo qabaatee qabeenya mataa isaa horatee jiraatee darbin argine. Uummataaf jiraatee saba kanaaf jedhee aartii kana keessatti waan hedduu argee dhumni isaa immoo kanadha. Sigalee kuni waan haarawaa miti. Artistoota as dura irraa kadhataa turan warra akka Zarihuun Wadaajoo halloo daawwii odoo namni tokko biraan dhaabanne du'aan dhabnee jirra sigalee. Leenca ofii kana beektaa gaafa inni kufe kaasuuf yaaluu odoon ta'ini gaafa isaan lubbuun jiran bira dhaabatuu qabna ture. Kun rakkina Oromoo hundaati. Rakkina keenya hundadha. Artistiin Oromoo erga kan uummataa ta'e jireenyi isaa biyyuma duratti namoonni tokko tuqaa turan daalachaan fa'aa dubbataa turan. Bakki itti kabajamtu gaafa artistii taatu uummata si jaalatu san keessatti haa xiqqaattu haa guddattu kabajamta. Gaafa biyyaa baate immoo namni waa'ee keenya haasawu hin jiru hin dagatamta beektee. Kanaaf waan baay'ee haasawuun barbaachisu kaleessa namni tokko bira deema jedhamee kaayamee ture mana tokkotti haasamaa ture. Namni bira deeme suni waan inni irra jiruu fi akkasumas akkaawuntii karaa isaatiin karaa maqaa isaa ta'een biyyarraas bakka jiru irraallee karaa isaatiin daayirekti akka guuramuu danda'u. As biratti obboleettiin teenatti akkas tuttee darbitee amma yeroo tokko beektaa hin guurra jedhanii mana bananii maal jechuun kuni baratameera. Waan adda addaatu deemaa jira waan ta'eef waan amanamaa ta'e tokko akkaawuntii namni Kadiiriif hin daaqne hin jiru. Oromoo hundatti dhaga'ama. Kun Kadiir ka Oromoo hundaati ka ganda tokkooti miti. Namoonni tokko immoo kan kennaa maaltu sin galchee ka jedhanii dubbataa turan kaleessa. Artistiin kan Oromooti kan gandaatii miti. Saba kanaaf dalagee kanas akkasitti akka hubattan barbaada. Yeroo gabaabaa keessatti warri waan kanarra hojjetaa jirtan waa asirra dhageeffataa jiraattan please akkaawuntii isaa karaa maqaa isaatiin baname yeroo gabaabaa keessatti nu beeksisa. Uummanni immoo Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jirtu fayyaa keessanii nagaadha? Fayyaa. Jirra. Dhimma akka dadiraa hasaartu fakkaata. Yaa. Waan inni beeku himu dhiqoo. Dhimma akka dadiratti namoota tokkottis haasaa turre sochii eegalanii jiru artiistonni wajjiniin qabsaa turanis riyaataanis taaddeen fa'aa jechuudha. Taaddeeyyuu dubbisee kan ture sila baasii isaa yaalii isaatiif barbaachisu guutuu akka yaadataan cufu dhageessaniitti hodheeta nama na yaalchisa jedheera. Namoonni biyya garaagaraa ta'anii immoo akka sappoortii godhanuuf maqaa nama artiistotaa fi nama ustaazonni illee keessa jiran nama sadiitiin akkaawuntiin banamuuf akka qophiirra jiru natti himeera. Biyya lama yookiin gidduudhuma kana akka uummatatti beeksisan ibsaniiru. Maaliif miidiyaadhumarra erga naanna'uu eegalee isaanis sochiirra jiru uummatatti hin himne malee uummatatti himuuf qophiirra akka jiran natti hime. Uummanni immoo yeroo yaadeen isa yaalchisuu eegalee akkaawuntiin maqaa namoota sadiitiin artiistota bebbeekamoo sadiitiin